warreenis na iyyafattanii waan koo maal taatee baddee ni deesse moo waan irra geessee nu beeksisinaan jettanii kanaafiyyuu deebi'ee dhufe malee dhugaa dubbatuudhaaf akka dadhabbii kiyyaaf in hojjedhu jedhee yaadee ture yuutuuba kana maaliifuun hin dadhaba boqotuu fedha. Fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalii kiyya bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu isiniin jedha. Waan koon isinirraa baddeellee jirti. Wanti na balleesses haaluma jiruuf jireenyaati calliseellee hin banne dadhabbiinis na balleessuu danda'a. Garuummoo hin baduu inshaa'Allah ofii kiyyaa jedheef hin ta'u kan Rabbi jedheetullee ta'a. Kanumaafiyyuu ijoolleen hedduun immoo maal taatee baddee jettanii na gaafachaa jirtanii dhugaa dubbatuudhaaf badeera baatii tokko akkas na fakkaatee gabadee jechuudha. Naguma irratti badee hammeenyi takka hin jirtu hamtuun illee hin jirtu alhamdulillah jedhanii kanaafiyyuu hin badu deebi'ee jira jechuudha. Waan kun inshaa'Allah biiznillah isinii deebitee jirti isiniin jedha du'aayinaaf godha. Warreen immoo hedduun maaluma taate mucayyoon kuni nagaa irratti baddee jettanii karaa toora WhatsAppillee Facebookanillee keessaanillee ijoollee hedduun na dubbisaa jira dhugaa dubbatuudhaa fi guddaa galatoom. Deessee badde moo maal taatee baddee waan konnaan jechaa turtanii agamma hin deenye osoo dahee immoo isinittillee ni hima gammachuun kiyya gammachuu keessa waan ta'eefiyyuu jajjabanna keessaniin illee as geenye as jirras jechuudha rabbiin wajjiniini yaani rabbii gaditti namumatu namaaf qorichaa miti ree obboleeyyan kiyya kanaafiyyuu hin deenye isiniin jedha inshaa'Allah yeroo muraasan na hafe jedha ka hafte immoo rabbitu beeka nu hin jenna hafteen kan rabbiiti rabbuma harka jira rabbumaaf deemna rabbumaaf jiraannallee yaa'u akka hojii keenyaaf yookiin akka badii keenyaaf asin jirru turre rabbiillee akka namaa miti dhiifamas namaaf godha. Namni garaa qabu kuni waa hedduu yaadaa waa hedduu dhiphata garuu gaa dhiphannees homaa fiduu hin dandeenyu waa hunduu akkuma isiniin jedhee deddeebiseellee kan isiniin jedhu fedhu rabbuma harka jirti namuu wajjin dhalateef miti nu obboleeyyanuma rabbiiti jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessanuu akka amantaa keessanitti du'aayii naaf godha obboleeyyan kiyya anillee du'aayii isiniif godha isiniin jedha. Biyya hambaatti immoo waa hunduu nama ulfaatti dhugaa dubbatuudhaa fi firri hin jiru hollaan hin jiru omaayyuu hin jiranii maaliif yoo jettan hollaanis jiraatee maal ta'e hundiyyuu dalagaa mataasaa qabaa jiruusaa mo'achuuf olii gadi fiffiiggata namuu galgala waliigalaa yookiin immoo bultii namoota dalagantu jira. Waan akkasiiti jechuudha. Kanaafiyyuu hedduun mukaa'utu jira jechuudha. Garaatti qabattee ani yeroo tokko hedduu nama dabbara ko'ummaan nama dhagahama osoo biyya taate maatii wajjin hollaa wajjinuma wal argina asii garuu ka namuu akkuma isiniin jedhee jiru ofiitiif daa'ima ofiitiif bultii ofiitiif olii gaffifii ture amma garuu waan dadhabeef dalagaas dhaabee jira rabbi wajjiniini. Yeroo hundaa YouTube irratti na argitu jedhee yaadaa gaafa rabbiin nagaan na hiikutti jechuudha obboleeyyan kiyya. Asumaanis immoo kophaa kiyyadha. Yaani abbaan manaa kiyyaa jechuudha abbaan sabkee bar dalagaadhaaf xiqqoo nurraa fagoo deemanii jiru. Ani immoo kophaa kiyyadha anaaf sabkee barii bichaa jira. Takka sabkee barii fiigaa takka dalagaa fiigaa takka mana keessa akkas ture amma garuu xiqqoo ishii inshaa'Allah ni boqodha jedhee mana deebi'ee jira. Kanaafiyyuu yeroo hunda viidiyoo isiniif mara jedhee abdii qaba. Nin jedha yeroo hunda garuu naan mijatu ni dadhaba. Kanumaaf isinirraa bade malee hojii kiyyas jibbee miti isinis yaaduu dhiisee miti. Yaa akkuma isiniif ibse gaa daa'ima wajjin kophaa kiyyaa garaatti qabattanii daa'ima olii gadi ooftuu madrasaa geessuu jira mana iddoo dalagaa kiyyaa deemuu jira achi deebi'uu jira huccuu daa'ima dubartii kana ammoo hin dhumtu namarraa beektanii dubartii jechuun gaafa nu uume gaa waan ifaajaaf nu uume aga tokko immoo soo namoonni nama gargaaru yookiin firri jiraatee dansaa ture
egaa namni kuni iddootti du'us iddootti dhalatus rabbuma beeka jiruunis iddoo nama geessitu rabbuma beeka jiruu waan as na fiddee jirtuuf immoo ko'ummaatu xiqqoo na dhagahamee mukaa'ee waan akkasiif badee hamtuun hin jirtu garuu alhamdulillah rabbiin akka nagaan na hiikugaa akkuma siniin jedhe du'aa manaaf godhaa obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin jabina naaf ta'e immoo akkan yeroo hunda sinfaana wal argus abdiin qaba abbaan manaa kiyyas yoo rabbiin jedhe ka agananii dahutti ni deebi'a jedhee abdii qaba maaliif yoo jettan abbaan manaa kiyyaa nama kamii olu na barbaachisa jechuudha maaliifu abbaan manaa namatti dhihaata jechuudha dadhabbii kiyyaanis waa hundaanuu na bira akka dhaabbatu nin fedha garuu gaajiruun kuni haddaan nama faffageessiti hamtuuf illee mitiin illee dalagumaaf xiqqoon irraa fagaatee isiniin jedha kanumaaf badee rabbiin isallee nagaan haa deebisu anallee nagaan naa hiiku du'aayi nuuf godhaa obboleeyyan kiyya qaalii bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu warreenis na iyyafattanii waan koo maal taatee baddee ni deesse moo waan irra geessee nu beeksisinaan jettanii kanaafiyyuu deebi'ee dhufe malee dhugaa dubbatuudhaaf akka dadhabbii kiyyaaf in hojjedhe yaadee ture yuutuuba kana maaliifuun hin dadhaba boqotuu fedha yaani jiruun ni beektu ijoolleen akkas jedhee isiniif ibsuu hin danda'u mana arabaa hojjetaa garaa qabattanii achi deebitanii mana kiyya jechuun xiqqoo ni ulfaata garummaa waan fayyaa qabuufi rabbiin haa galatu nagaadhuma jira jechuudha dadhabbiirraan kan hafe isinis illee kan na iyyafattanii maalirra geessinaan jettan guddaa galatooma warri nan gaafatinis warri na gaafattanis hundi keessanuu warri na jaallattanis warri na jibbitanis warri hundi keessan baqaanis hin kabajaa hunda keessanuu jechuudha xiqqaa guddaan jedhu namaaf kabajaniin qaba kanaafiyyuu galatooma kabaja argadhaa bakka jirtanitti isinillee nagaanaaf ta'a hamtuun isinin argiini isinin jedha obboleeyyan kiyya nagaan naaf turaa galatooma jiraadhaa isinin jedha aga Video biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u warreen na iyyafattanis akkuma isiniin jedherra deddeebi'ee galata guddaa qabdanii nagaaf naaf turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaali. Like, subscribe.